Akkam nagaya fayyaadha Oromoo akkasumatti jaalatamtoota Oromoodha. Akkam nagaya fayyaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyya mee seenaa alhamdulillahi rabbil alamin seenaa mee seenaa fayyaada seenaa yaa seenaa haga dandeessanitti waliif raabsa share godha umaatu miti wama xiqqoo takkarraa asoinaa haga lubbuun nu keessa jirtu uma tattaafannaa numa asoinaa sagalee waliif taana balayyeen kiyyaa seenaa waan as jalatti naa barreessitanis naa barreessaa dowwari komentii laalaatiin haasawa naaf barreessaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa fi akkasumatti daawwattoota kiyyaa kanneen waan audioodhaan yookaan immoo reediyoo bichaan yookaan immoo bilbila bichaan sagalee bichaan dhaggeeffattoota kiyyaa jedhanii akkasumatti dhaggeeffattoota keenya jedhanii viidiyoo ogguunii fi suuraa haasoituu fi sagaleedhaan ogguu waliin haasawan akkasuma jedhanii saniifuu mata duree yookaan immoo ijoo dubbiidha akkasumatti babbareedduu gaggabaabduu qabna. Mee sagaleen dhageeffamti ilmaan Oromoo sagaleen dhageeffamti ni dhageeffamti yes yookaan immoo ni dhageeffamti yookaan immoo hin dhageeffamtu maaliif gaafa meeqa sagaleen akka malee taatee haqaa oole so saniifin waan kana make sure godha sagaleen ni dhageeffamte jechuun osoo haasawa keenya jalqabnee keessatti ceene sagaleen dhageeffamti takka good job takka barreessee ni dhageeffamti jechuudha. Mee yesiistidha yap harkee yesiisi fayyaadhaa thank you galatooma jazaakumullah khayran fayyaadhaa waliifis raabsaa itti wale feeraa akkanaan isin jaaga akkanaan isin jaa balayyeen kiyya qaqqaalii kanneen gartee humanity qabdan arraa ijoo dubbii gaggabaabduu 2-3 san qabna waan biyya keessa deemaa jiraatis quba qabdanii yoo quban qabaanne takka irra baana ammoo garuu ifiif gartee du'aayii godhachuudha nuti ifii daddabanii rabbii hin sakkabanii mee dilii teenya tan rabbi nu araaramu tan duraa Oromoon akka amantiifitti hundisi du'aayii godhachuu qabdi naaf beekataa asiniin jaarame asiniin gruppii biraa jaaree asiniin dhaaba biraa jaaree asiniin waraana kiyya kara biraatiin jaaradhee asiniin mootummaa tana dhee kara kiyyaanin bilisoomsaa kara kiyyaanin qawwee malee bilisoomsaa kara kanaa hedduu Oromoon bara dheeraatti laffaatee jirti. Kanaafuu ijoon yookaan immoo mata dureen dubbii teenyaa arraan tana maali hariiroon akka qabsootti akka Oromootti hariiroon ilmaan Oromoo kan haqasaa dhabee fi rabbi jidduu jirtu maali hagam takka akka qabsoonuu fi akkan qabsoonee fi akkaataa hundatti oriisaan nuti oriinuu fi hariiroon rabbii fi nu jidduu jirtu akkami namu akka amantii fiitti nuti amantii adda addaa qabna hariiroon nuu fi rabbi jidduu jirtu tan duraa akkami waan kana uumaan namaa tan hedduminaan nun geenye
تواحد دون تنديانه توان ربي نوته ولا له الدمنا أبان في الأركتشو دندو ربي ملء ورين نقفهم ساتره أمتى إبافوا ورين كليس نقفهم ساتره أمد ديدم في تربو مصدم ورين أمن نقفهم سلاف خرابرا بفبرا في دتن هم دساني الدمنا سبق ينجين خن واجد جراني خانيس خرابرا قدني خان أماري سني خام واقدني كوكتاني ورك كمانتي في أجاوي في خنين هدو المان أورمو قبرون ما نمت دبا في شنتما سبب را ورته يسدو لاجو قبرون ما درو أكسنا وجين برخا ربي خيسا خاي إسان هم درو تنانمني الحمد لله ربي بجيجي لادرو تنافو هريرون نو في ربي جدو جرتو أكا أمنتي هندات هريرون نو في ربي جدو جرتو مالف وانا جايبات تنو أصدي ماجرا وان نيبو يو أغرر يو لال نيبو دندنيا أمو نيبو دندنيا وان كان ربي كيسا جرابي يكون دركا ماچو وان كان خدا ربي تيس كيستي harka dhibbarraa harka 60 harka 80 karaa rabbii goote harka 20 kaateetti sababsachuu itti qabsaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Soo saniifuu ijoo fi mata dureen dubbii teenya nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu akkami akka amantii hundaatti qabsaa'u goonaani bilisoomna jennee horii dura nuu fi rabbi jidduu maaltu jira rabbitti harka if kennine bikka jiru rabbi kadhanne sodaa miti rabbi kadhachuun rabbiin kan duniyaa tana uume urjii fi aduu uume ji'a uume gaarreen uume dachii erzi jaaniin tana dachii tana uume pilaaneetii adda addaa uume jechuudha kan nuti hin beekne addunyaa jenna addunyaan akkanaa hedduu jira maaliif waan nuti hin beekne hedduutu jira jechuudha uumaa rabbii nuti addunyaan erz yookaan immoo dachii gofraa bookee yookaan immoo xaafiin geenya tan nuti irra jirru akka rabbiin beekutti akka rabbiin uumetti warreen rabbiin surrii kannee fi samii tana keessa hawaalaynaa keessa deemee waa qoratu ji'arra bee waa qoratu dachii tana guugan laalu xaafiidha kintaala keessaa xaafii takka guufuute akka miirristi dachiin nuti irra jiru kun akka xaafiiti joori filaalte pilaanetii hedduu jira tanaafuu rabbii kana hawaan kana uume ka isaan kanaas akkana godhu ka gabrummaa heddumminaa uummata kana irra hedduu rabbii kana kadhannee qabsoo godhachuu itti yaannee beeyna hin beeynu nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfachuun dirqama ilmaan oromoo kan amantii hundaati jechuu akka amantiitti lakum diinakum waliya diin dhiisi amantii tamantiin taan hin taatuuf amantii teenya bichaa taan hin jirtu rabbii kee dura rabbii qulqulleessan rabbiin tokko akkasitti da'awaa bahaa turan ummata samana ummata gaara abbadu ummata bofa abbadu ummata loon abbadu ummata kana ummata amantii waan rabbi jee amantii kumaatama 300 fi maarree kumaa maarree waan hunda abbadu kana rabbiin kasanii miti kana jaanii amantii dura rabbiin tokko qulqulleeffachuudha jechuudha paawara isaa beekuudha jechuudha achi booda malaayikaa isaa ergamaa nabiyyootatti amanu jechuudha saniifuu rabbii tokkicha kan itti amanan kanatti takkaa qulqulloonee karaa rabbii deemne akka siyaasaatii fi akka gamtaatti akka qabsoo godhannee jirtutti niin tan dhuunfaan baan namuu mana keessaa yoo namuu ibaadaasaa akka rabbi laaffisee itti ni godha rabbii isaa ni sodaata kana keessa kan sodaannees kana keessa kan amantii isaan hordofnees hedduu irra guddaan nama ammoo akkasi ammoo tagamtatti waan nu jiru kana karaa rabbiitiin walitti hiinee jirra nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfannee qabsotti kaanee beeyna tuni tan mata duree dubbii teenyaa akkuma irraa dubbadhe kanattiin xiqqoo irraa dubbadhe kara biraa dabraa jechuudha kara waan biyya keessaa jiru tan lamadaa waan biyya keessa jiru tan dhukkubsataa keenya achi booda immoo tan maaliiti tan haala ammaan tan ilmaan oromoo sadarkaa mootummaatii fi sadarkaa adda addaatiin dhumaa jiran tanaan jaa tan keessaa tan haala rakkoo ilmaan oromoo tan
mootummaatii fi tan biraa osoo hin ta'in warra rabbiin harkaa qabu dhukkubsataa keenya kan du'eef rabbi rahmataa godhu kan beeynuu fi kan hin beeyne jidduu kan biyya keessatti haala rakkoo biyya keessa jirtu tanaaf aboo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa ilmaan oromoo yaa ilmaan islaamaa yaa ilmaan kiristaanaa yaa ilmaan waaqeffataa yaa oromoo yaa saba kiyya rabbiin rahmata haa godhuuf nuhu goobana doktar nuhu muhammad goobana rabbi rahmata haa godhuuf dhukkubsatee du'e ali jannataatti rabbi isaa haa ta'u garuu warra hafeef du'aa yaa goonu kanneen dhukkubsatanii itillee jiran Ali Birraa doktar Ali Birraa rabbi nuuf haa affiyyuu jaa warri biyya keessaa as keessa jiraatanii ilaaluuf jirtanis aboo sheer godhaa waan kana sheer godhaa wanni irra deebi'eef na quqquuxxa wanti tun dhugaadhaa namni nuu taate jiruus ni jira nama meeqaan tamni natti hime kalees illee irraa dubbadheen ture obboleeyyan kiyya sheer godhaa namootan ulamaa'ii teenyaa fi sheekotaa fi darasaa fi kan rabbiin waa bira kaayyate kan namni keessatti nagarre hundi du'aayii godhaaf doktar Ali Birraadhaaf doktar Ali Birraa rabbiin haa affiyyu namni dhukkubsateef hin du'u namni dhukkubsateef hin du'u ka dura du'u rabbii beeka Allahu aalam ka dura du'u rabbii beeka garuu nama keegguunii fi dhukkubsatee goota keegguu dhukkubsatee warreen kalee waan kaleessa inni dalageef haa laaltee balani mootummaa Itoophiyaa irraa badhaasan fudhadhuu jee bara Kanadaa tanatti bara walleen inni wallisaa ture bara mootummaa Itoophiyaa irraa an badhaasan fudhadhuu nama jechaa ture ammoo waan bicaaciin qe'ee arraan tan ilaalte Oromiyaa keessa taa'ee haa jiraatu hanga jiru kana bikka fedhe jiraate bikka inni gammachuutti qabu jiraate ولا دينامتي ولا فرامتي ولا ألقامتي وهم فرق برخي سو جراته نمت إنساني دعاء يقولني فيه أكس أفان كوبي أفان أرمودا كان شيء ممرشاد الرقبات كان شيء بخري سبلورا كان هاي في الدار أمو أبان ولو abbaan qubeedhaa sheeman marrashaa tokkuu gabbaase Ali Birraan abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna waan kana herredduu nu ja'a waa'ee qubeedhaatiif waa'ee barnootaa gizeen dubbadhu Ali Birraan kana qofaa miti karaa manni abbaa gadaa tulluu gubbaan dabrii hallayyaa irraa gorii jee gaafa barnoota baase kana keessatti jarri ummanni biyya keessaa gaafa dargiidha ummata keenya qotee bulaa keenya barattoonni ergat bahe biratti ta'uu barattoonni 12 fixee nama biyya keessa barsiisu barattoonni keenya gaafa zamachaa deeman itti dhaamsatti dhaame qubee tanaan dhaamsatti dhaame tulluu gubbaa irraan dabri hallayyaa irraa gorii maqaa keetii mijiideetitti dhaame walleedhaan yaa bartuu qotattu warraaqsisitti dhaama jee yaa bartuu kutattu warraaqsisitti dhaama yaadadhuu siin ja'a saba cunqurfama jee saba isaa keessatti barattootaaf dhaame akka barattoonni ilmaan Oromoo barsiisuu fi qotee bulaa keenyaa fi kana barsiisu barnootaanis ijarraa bane waan jeneraal Taaddasaa Birruu ittiin wareegamee fi ittiin gartee diinaan sardamee du'e san karaa kanaan keessaa warra baasirraa tokko waa'ee isaa himeen fixuu ni beeytanii ammoo garuu du'aa'ii godhuuniif barbaachisaadha jechuudha Ali Birraa eeganni du'e akka nuwootti booyuufirra arra yooni fi du'aa'ii goote deemtee gaafatte akka rabbiittis nama dhukkubsate dhaqanii gaafachuu Ali Birraa xiqqaa guddaan kas gamas yaadu ka gamana yaadu ka gamas yaadu ka politikaa gamanaa qabu hundi dhaqee gaafachuu qaba akka ilma Oromootti arraan tana nuu goobana
rabbiin akka keessa isaatii fi ormummaa isaatii fi haqa isaatiif falmuudhaaf rabbiin awwaalcha isaa khaatimaa isaa tolche jechuudha. Dhukkubaanis haga dila kana dararee awwaalcha isaatis rabbiin dilii irraa fixee awwaalcha isaatis rabbiin tolche. Diinni rabbiin diina firisii godhaa jechuudha. Ugguu ati rabbi irratti hirkatte diina kee firisii godhee akka inni si awwaalu godha. Isa jaalataniiti kasi awwaaluun rakkootti dhufte tanaa fi nama biraa akka isaan namni biraa ka isaan garaa gube akka garaan gubataniif malee tana nama iyyuu ni beeyna. Garuu keessan kunnu kaatimaa rabbiin si tolcha guu rabbii kadhattee yookiin diliin ta'e guusirraa dhumte oppidoo deebi'ee akkanatti nu goobana awwaalaa ni jette nam tokkollee naasbiin naayim Oromoo ni jette mataa keessa siyaati nama adda bilisummaa Oromoo jee alaabaa adda bilisummaa Oromootiin taa'u Oromooti jenaa tokkoma adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa naa bilisomtu mirga abbaa biyyummaa nuti malee namni biraa Oromiyaa keessa nam tokkollee nu hukum danda'u warra gootawwan jechoota gootawwan dhumee namni jiru mootummaa Itoophiyaa tan abiyyiis taanaanis taabiyyi duraas taanaanis the same thing. Rabbiin isaan kana wali kaasee yookiin wal jibbisiisee oppidoo duraan wal nyaattuu fi wal nyaattus jara amaaraa kan isaan kee mootummaa kee kanaa jecha cancala oppidoo irraa kaasee mootummaan abiyyi cancala oppidoo irraa kaasee deemu waan feete godhu. Oromoo ijuu kanaas deemiti Oromoo tana fidi Jawaar Maammafaas gabbaasee kaam wanni dhabchi dhiisee wanda kana rabbii godhe malee jaalataniiti miti. Kanaafuu kaatimaa rabbiin nama haa tolchu kaatimaa rabbiin haa tolchu kaatimaa bilisummaa teenyaas rabbiin haa tolchu. Kanaafuu gara rabbii deebi'anii kanaafuu beekaa fi wallaalaa fi dhiifama godhanii fi dogongora ni dogongore ammoo eeganni du'e jennee yaa waa irraanfachuu yaa hacaalu rabbiin akkaan jee waa'ee keetiis dubbadhuun qabu akka jettanii dubbattanis illee hin qabdan nam tokkollee namni Oromoo ta'e waa'ee hacaaluutiif hin adoodin waa'ee nuwoo goobanaatiif hin adoodin akkasumatti waa'ee alibirraatiifis gadoo duuteessa kaamma maarree minxoo jettee waa meeqa lalakkoytu rabbi kadhadhuuf dhaqii gaafadhu du'aa'ii godhaaf Oromootii bika jirtanii qabaataan kaduratu rabbi beekaa fi akkanaa kana guu inni du'e hagam takka akka ati si dhageeffamtuu fi hagam takka akka dachiin nu garagaluu teessu rabbiin umrii haa dheeressu haa tursiisu waan nuti ni agarra jenne san nu daran beeka sadarkaa umrii tanaan ammoo bikka inni fedhee fi waan inni fedhetti irratti deeggaruun barbaachisa tajaajilachuun barbaachisa. Kanaafuu du'aa'ii godhaafiinis ninjaa alibirraan haaluu jiraatu ka duratu rabbii beeka namni dhukkubsateef hin du'u ammoo rabbii umrii nu haa dheeressu rabbiin irraa haa dabruuf rabbiin qulqulluusii tana rabbiin irraa haa kaasu rabbiin qulqulluusii tana irraa haa kaasu Dooktar Alibirraa rabbiin si haa fayyisu ja'a du'aa'ii godhaafi haa goonuufi asuma irraa takka mee aammin ja'a takka rabbiin haa fayyisu yookiin aammin si jalaa ja'ati barreessa sitti aammin anaas si jalaa ja'a du'a uummata akka barreesse aammin rabbi haa fayyisu aammin rabbiin dhukkuba isaa kana rabbiin irraa haa kaasu aammin si jalaa ja'ati barreesse baleessa kiyya obbaleetti tiyya kanaafuu akkasii jechuudha aammin wali naa barreessite aammin wal jalaa ja'a aammin rabbi haa fayyisu aammin maaliif miidiyaa kana wanni feesbuukii fi sigalee miidiyaan yooniif waan keeriitti itti fayyadamtees waan keeriiti yooniif waan sharriitti fayyadamtees waan sharriiti kanaafuu tokko kee garaa keessattis taanaan asumatti nuti kamma akka jammaataati imma jammaata waa wal dhageeffatee waliifis barreessee wal dhageeffatu isinirra beekeetii miti haa yaadannu gisee hunda kophattis akka amantii teessanitti ilmaan Oromoo kan Islaama
suduuda keessatti fi du'aa keessatti hin irraanfatina Ali Birraa. Obboleeyyan keenya kan dhukkubsate hunda hin irraanfatina. Isaanan gafii jaalaa du'aa walumaan godha. Hedduudha kan dhukkubsachaa jiru. Ka dura Rabbi beekaa garuu he is a unique inni. Abbaa keenya waa hunda keenya ija teenya surrii teenya. Silaa namni umrii nama dheereessuu danda'e namaa qicuu danda'e ni qinyaaf namu. Silaa qicuu dandeenya akka nu oofaadhaaf ni qinya. Rabbi rahmataa godhuufi. Ammoo umrii walii qicuu walii kannuu hin dandeemtu ammoo ka dura Rabbi beekaa du'aayiidha jechuun gonti gaariin. Tokko ka Rabbiin waa keessa kaa'ee jira. Saniif jecha Rabbiin qeebalu malaa waan akkasiisan kajeellaafi jechuu Rabbi si haafiyyu jennaa amiin hojjalaa jaa Rabbi haafiyyu isaan hangafee warri dhukkubsachaa jiru hunda Rabbi haafiyyu seenaan qabdu yoo nifi du'aayii gootee bika jirtu yoo guyyuu yaadatte yoo nayitee gaafatte dhukkubsataa dhaqanii gaafachuun suwaaba isaa akka hadiisnitti akka ulamaan teenya akka sheekotiin teenya nutti himtee nu barsiiftetti akka gurraan dhageenyutti ajrii guddoo tanaafuu Rabbi kadhachuun bika jirtu waan dhaqqabnees akka nama dhaqee ilaaleeti du'aa'ii bika jirtanii akka islaamaatti salaata keessatti sujuuda keessatti akkuma haadha abbaa keessanii fi waan qaceellutti isin dhiyaataa gootaniif isaas nu dhiyaata waa hundi akkuma faamilii akkuma haadha abbaati kan saba hundaati qayyoonni nu biraa deeme ganaa joonii fi du'aa'ii gootee fi arra garaa keessaa goote malee sabbaruu hin dandeenye akka islaamatti akka oromootti joonii fi garaa keessaa kaatee du'aa'ii gootee fi yaa Rabbi jettee Rabbii kee dura dhaabbatte Rabbiin yoo fideef hin sheenoytu namni irra guddaa wanni kana ba'uuf maal seete kontaakt Rabbii keetii wajjin waan Rabbiin sii kennuu qabu san siitu irraan fudhatini namni sanaaf yii jeebo'a bikka san bikka kontaaktii san yoo qaceellotti salaataa fi du'aa'ii keessa gootee wanni jette ni imaana ifiif Rabbiin imaana sii kenna jazaa yoo isa san sii qeebalu baatallee fayyisu imaanaan si tajaajila surrii tee si guuta waan dandeenyetti hin dhiibatiniis hin jaachuu Rabbiin malaayikaa si ergee gurra keessatti surrii tee keessa seeneeti si hima si hasaasa malaayikaa gaariidhaan namni guu imaana harkate waan Rabbi irraa tattaafatee dhabe imaanaa guutaa jechuu tanaafuu haa kadhannee Rabbi irraa harkannu san kajeella dhabnu immoo imaana qabna hin baboonyu akkasi jechuu tana tasaa kara Rabbii deebanii du'aa'ii godhuuf taqabsoo teenyaatillee akkuma mata dureen dubbiitiyyaa achirra rarraati achiin Rabbiin waa sii laaffisa yookaan kara sii xurree sii baasa akkuma nu goobanaatiif opiidiyoo nama jeesuu malee opiidiyoo nama jeesuu nama hidhuu malee hin beeyne guyyaa keessaa Rabbiin micciiree achi keessa seenee jara kaan tottolchee jara duraan masqala addabaabaayii teenya zarraaf maarree warra juu kana abiyyi walika kaasee maalumaan jara kana dhooyina yookiin garaa gubna Oromoo duraan maarree godhe kaddaan bitti deessee wanni jechi mallis abdii isaatii fi jara kaanii fi kana hunda as deebi'ee cancara irraa baasee tana keessa nu won dhufe jechuudha bar Rabbiin nu ooftochu jira tana keessa waa meeqa tolcha dandee'aadhaami Rabbi waan feetan godhaa Oromoos jaa ka duraan alaabaa malee fi oolleef juusa kanaas amma fayyaan qabu waan ogguu opiidiyoo mootummaan isii argattu waa ayyamatti kennite akkasitti kan nama gootaata godhatti jechuudha kan nama gootaa akka nama lafinii nuu keenya goota keenya ka Oromummaa nu barsiise dillichi irraa xarrabduu sun dillikkas nuu goobanaatirraa xarrabduu sun irra guddaan dillikkas tajaajilee xurumbaan dhoomtee waanlee gootee faarsusan faaruun isaaniin qeebalamtu Rabbiin keessa warra akka keenyaa kana fattanuudhaafi nu garsiise jechuudha muujizaan hin jirtu alayhi salaatu wassalaam
rasuula booda muujizaan hin jirtu booma kanaa tana fageessitee ilaaluu qabdaa jechuudha sa amriin maali amriin walirraayi khaaliqarraayi aboo waa hunda waan feete wanni ji rabbii keetii wajjin qunnamtii ta'e jabeessi hin citin dhuguu naa hunda naa godhadhan jin du'aa'ee godhadhu abbaa humnaa taatus abbaa qawwee abbaa madaafaa abbaa doonii taatus waan fedhellee taatu du'aa'ee rabbii kee godhadhu waliin ajjaataa saniifuu tanaan ja'a akkasumatti illee jara hiiroo hawwan oromoo abbootii keenya obboleeyyan keenya keessaafuu isaan warreeniin akka gaariitti galatoonfachuu barbaadu oromoolleen galatoonfachuu qabdu haadha warra Dr. Nuuhoo Goobanaa adde Malikaa haadha oromoo akkasumatti haadha jaartii Dr. Ali Birraa Lillii Maariqoos jarri kun wanni isaan dalaganiif wanni isaan dalaganti waan wal fakkaattu hujii wal fakkaattu ta khayrii qabdu ta namni irraa baratu abbaa warra isaanii akkasi tajaajilanii irra citanii tajaajilatanii oromoo sheer godhi dubbii tana tawaan biraatiif yoo sheer godhuu baatte tun ammoo oromoo dhiiraas taanaan dhalaas taanaan hawwanis taanaan manguddoos taanaan ijoollees taanaan namuu isaan lamaan irraa waan baratu qabaa jechuudha. Isaan iskuula guddaa yuunivarsiitii namni deemee baratu keessaa yuunivarsiitii addaa waan chaaptara yookaan immoo bikki isaan irraa si barsiisan obsa qabaattee aanaa kee karabbiin guyyaa keessaa walitti si fidee jaarsaa jaartii si godhe rahima si godhe ilmoo si jidduu jiraachuu baattu ahaddii guyyaa duroolee dhuftanii saniif yoo wal dura dhukkubsattan miila walii ta'u ija walii ta'u arraata walii ta'u areera wali buusu akka jaartii haadha manaa Dr. Nuuhoo Goobanaa akka haadha manaa Dr. Ali Birraa akkasi tajaajilchaa jiran jechuudha. Saniifuu isin lachuu galatoomaa isinin jannaa jechuu irra deddeebiseetiin tana jaa kalillee dubbadde. Akkasitti barnoota guddaa kan akkanaa hedduu ammoo isaan waan dubbiin isaanii public yookaan immoo Nuuhoonis Ali Birraanis jarri kun jara jiruu isaanii keessatti ilmaan Oromootii fi afaan Oromootii fi aadaa Oromootii fi hajjummaadhaan afaan keenya nu dhiisee akkuma gootowwan keenya qabsoo godhanitti isaanis kara beekaniin kara artiitiin qabsoo godhanii jechuudha. So saniifuu tanaan ja'a tasaaniitis galata guddaa namuyyuu karaa galchuu qabaa fi irra deebiiseen dubbadhee tana kaleessaas dubbadheen ture amma gaata kara biyya keessaa dhumaatii biyya keessa jirtu. Obboleeyyan kiyya biyya keessatti waan deemaa jiru duutii biyya keessatti laayyoo namaa du'e jechuun namni gurraan dhageeffachaa jiru amma karaa walloo kana ittuu sharafte mootummaanis ni dhooyti bilchiginnaan dhooyti milishaa namaa raanidha miidha nama kumaatamaan hidhanii nama every single day ajjeesaa jiran akkasumatti karaa Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun bikki biraatis harma jirtu bikki sadeentun qacceellotti ilmaan Oromoo bikka sadeentana Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun namni du'a amma biyya keessatti namni du'a dubbatu mootummaa nama dhukkubsatee akkamitti dhukkubsatee du'a silaanuu ajjeesuu qaba warra jiru
sadarkaa san geesse mootummaan sadarkaa san takkaa sadarkaa akka ilmaan Oromootii fi sabni biyya san keessa wal fixee namni Oromoo dhumaa jiru keessaafuu wallo jala ammaan tan joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti gadhiisaa jirti joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti keessaafuu tan addunyaa bira kuttee ta Afrikaa illee itti bobbaatee jirti ta duraan haqan himne yes joornaalistii yookaan immoo warreen barruu gadhiisan African Confidential Time News jarri kun gabaasaa jira waan hedduu gabaasaa jira miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jira namoonni Gujii fi Karrayyuu akka ajaa'ibaa dhumaa jiran amma yeroo ammaan tana maaliif karaa kaaniin ummata hidhaa jiran ammaas karaa kaaniin hidhaa irraa baasan ijoollee xixiqqoo cirracha mana taphattu sani malee annama akkana yaaduu fi mootummaa akkanaa duniyaa tanaa keessatti dhageen beeku fakkeenyaaf jara gootawwan keenya hayyoota keenya kan Jawaar Mohammad baasan jara kan dhabamsiisan kabiraa cabaqan ammaas mana hidhaatii baanii waa katabanii hidhaa fi maarreen nuraa dhaabbattuu jaalamma waan isaan dabarsan jarii kafaa'uun maal dabarsanii maal godhan nama kaan ka isaan adda bilisummaa Oromootii fi kafaa'oodha jaanii kafaa'oo baasanii haga kaanis maniidhaan wanni godhanii haga tokko baasanii kaan adda bilisummaa Oromoo jaanii shaneedha jaanii dhabamsan amma namni isaan amma jara san namni arkuun jiru jaan kun ammoo warri biyyaa miidiyaa adda addaa irraa guudha geenye tun waan dhugaati jara keenya Oromoo karaa rabbi haa deebinu rabbi isaa kadhannu Oromoo tanaas diinaas rabbitti kadhachaa Oromoo tanaas akka mataa walii qabattee tokko taatu adda bilisummaa Oromooti kafaa'oo jarakaanii ga'anii adda wal babaasuun tunis akkana deemuun tunis ani akka nama tokkootti har tokkollee nu geessitu tanaafuu warreen ilmaan Oromoo hidhu kun ifiifis dheengadduma ragaa wali bahaa Karrayyuu abbootii gadaa Karrayyuutti akkasitti ajjeesanii shanee mitii oppiiduumaa ajjeesee mootummaa naannoo Oromiyaatti ajjeese jaanii ragaa walirra baanii arraan tanaas deebi'anii shaneetu ummata san ajjeese jaanii ummata Oromoo himaa jaanii cafaqaa hidhaa jiran jechuudha ajjeesaa jarrummaa waan san godhe ifiifi wal lolee ifiifi wal saaxilee deebi'anii deemanii ummata nagayaa warreen ummata san ajjeese nuti yookaan immoo abaluu jaadhaa ragaan rabbaa abaluuf ja'a jaanii mankareessaa jiranii waan akkanaa takkaa duniyaa tanarra dhageesse hay ani isa kajjeese isa jennee osoonii fi nuti warra mootummaa Oromiyaa yoo nuti ragaa walirra baanee saaxil ol baafne maaliif deemnee masaakina shaneedhaa fi shanee ajjeese jaanii masaakina hidhan masaakina waa takka quban qabne maaliif cafaqan karaa kaaniin ummata kaaniidhaa baasanii gootowwan Oromoodhaa kan kafaa'oo hunda hidhaa baasanii asin deebanii waan akkanaa hojjetan gara kaaniin isiin oppiidummaanuu ifi wal saaxilaa wal lolaa lafa kaayan namootan abbootii gadaatii fi kana ajjeese yeroo sanitti nama 30 fi maarree san ajjeese shanee mitii jaanii fi ragaa walii ba'a deebi'anii ammallee ajjechaan dhiifnee yaada jira jechuudha kun dhuga kanaafuu hidhamtoonni kaaniis ni bahanii fi bikka jiraniin hin garreen kaan kara kaaniin yeroo gabaabduu keessa ni bahan kaan kara kaaniin dhaynee dhabne
bikka isaan jiran dheeynee dhabne. Kanaafuu laal waan akkana rabbii kee kadhatteeti itti qabsooyta. Ammoo dura rabbii kee itti kadhatta. Rabbii kadhaan sodaa miti. Rabbii kadhaan ta warri jarraa addunyaa tana gallaalee waamee godhuu oh my god jaan waan biraa yoo dhaban oh my god God is great akkasii jechuu saniifuu karaan nu baasu rabbii kadhatanii sababa rabbii kajeelu ta'u karaa bilisummaa fi karaa diina kana sirraa itti gartee wani jiru sababa kajeelu yooni fi ati akkasitti rabbi cittee kadhattee humna sii ta'a kara sii bana mala sii dhawa. Kanaafuu mala akka nuu dhawu rabbiin kadhachuun dirqamaa jenna jechuudha. Kanaafuu biyya keessa wanni jira waan nama naasisaati kara kaaniin dhichisa kara kaaniin booya kara kaaniin hidha kara kaaniin hidhaabaa kara kaaniin hidhamtoota dhabamsiisu kara kaaniin ajjeesu kara kaaniin kottu ragaa bayi shaneetu ajjeese jechuu kara wahuma biyya san keessa deemaa jiru ni ajaa'ibda jechuudha. Kanaafuu rabbiin kun waan kana ni arkamuun arku ni beekamuun beeku kan dachii samii uume kun ni arkamuun arku as deebine ni agartaati dilii teenya taatu nu araarami haqa keenya irratti abbaa nu godhi sababa xurree nu bane xurreen nuti kaayyannatuun ta'uu diddee jii rabbii waywaadhu pilaana tokkoon qofa meen ilaallagaa kara kaanis galchee kaanis hidhaa baasee kaanis hidha deebisee kaanis ajjeesaa jira kaanis waliin dhawaa jira jarri itti dhiichisaa jira amma jarri akkuma warri daasporaa hagalee kan naannoo Amaaraa akkuma isaan godhatan maqaa isaanii hiyaamuun fedhu mootummaa tana yeroo agasii eenee irra jaaramnee ha'uu qabdii jaamiti tamman dhaadannoo pop akkasii jechuu ummata arraan tana walloo keessatti ummata keenya fixu jiru kana gurrumaan itti ilaalanii jechuu maaliif Finfinnee keessaa masqala addabaayii baay'ee keessaa maaliif saba keenya ariitee biyya isaanii irraa ariitee ja'anii tatta'anii dhaadatanii yoo rabbi kadhatte warreen karaadhaa akkanatti ilmaan Oromoo fixu kana mala isaanii harkaadhee waliin dhawa osoo dandeemte ni gargaaranii waliin dhawa ni gargaarta silaa nama wayya nama gargaaramu nama ilmaan Oromoo fixu jiruumi ugguu isaanis deebi'anii mootummaa ilmaan Oromoo dhumtutan akkanatti itti ilaalu mootummaa federaalaatiif mootummaa biyyi ummata Walloo ummata Gujii ummata Karrayyuu ummata Wallaggaa yoo bilisa baasaa Oromoodhaa wajji wal dhawanii waa godhanumaa hawaasa as deebi'anii hawaasa nyaatanii jechuudha hawaasa namuu hawaasuma waraana akka isaanii bilisa baasaa Oromoo waraana qawwee qabu yookaan isaan dura dhaabbatu yookaan sardanii humaa saniif bee hawaasni immoo waan fedhe deeggaruu mirga qaba namuu hawaasa irratti mootummaan hawaasa irra gatteessee hawaasa xuruusaa jirti jara kaaniif qawwee kannitee jara milishaa naannoo Amaaraa qawweetti kannitee ummata kana irraa hiikaa ummanni kara meeqaan asiin mootummaa Abiyyi mootummaa Itoophiyaati gamasiin milishaa Amaaraati gamanaan Affaari
rabbiin guddaadha rabbiin haa gargaaru ummata kana ummata keenya kana rabbiin haa gargaaru ummata akkanamatti karaa kumaatamaan ajjeesanii kumaatamaan hidha guuru jiran kana rabbiin haa gargaaru oromoo haga kana dubbatanii haga kana yaadatanii haga kana dubbatanii haga kana wal dhageessan sunu maali bu'aa takka jechuu bu'aa takka wal dhageessanii firraa haasa'uun akkanumatti callisuurra har'a ijoo dubbii mata dureen dubbii teenyaa hariiroo teenya tan rabbii wajji jirtu cimsuudha jenna saniifuu obboleeyyan kiyya waan na dhageessataniif galatooma yooniin tana keessatti dogongore dhiifama naa godhaa akkasuma wanni jiru mataa walii qabachuu sababa godhachuu sababni duraa rabbi kadhachuu kaanii alatti qabsoo itti fufuu haga dandeeyuun namni wal cinaa dhaabbachuu biccee tana dhiisuudha jechuudha. Haga jechuun ummata waraana gaaraa akka fedhan wal haadhawan hawaasa Oromoodhaa hawaasa taa'u hawaasa waa takka keessa hin jirre kakuu kun dhufees mootummaan dhuftees yoo fedhan warraa fudhatan yoo fedhan akka fedhan godhan ogguu gaaraatis dhufe akka fedha godhu ati Oromoodhaa mi'ee bilisaan si baasa hayyee na baasusni feetaa eenyuun fedha kunis akkana jaa kunis hawaasa isaa sossobateeti awwaliin hin beeftana jee biraa deema nama kun mootummaan dhuftee asineessa eenyutu isin keessa dhufe namuun hin dhufne ni jiranii eenyu jiran direetan hundi jiran firraa dhorkaa nuti nu dhiisaa warra tana gidduutti kanatti cinqii ajaa'ibaa harka kana rabbi haa furu jaa rabbiin warra haqaaf bee bilisoomuu deemu san saba keenya aanaa keenya nuu jecha qabsaawanii rabbi haa gargaaru jaa waan namaatiif miti biyya namaatiif miti biyya isaaniitiif jecha qabsaawan abikka biraatii qabsaa'us akka danda'utti rabbi haa gargaaru jaa ammoo taniin sodaadhuuf qabaanaa ta'a taniin sodaadhuuf warra gaara keessa jiru warra gaara keessaa qabsoo godhu qawwee qabatee hin sodaatinaa isaaniif warreen biyya keessaa kaan hidhaa jiru kaan bahee jiru kaan harkuma qullaa deemu kana akka wanni itti jijjiiraman jarri mootummaan amma jirtus tan duriis takkuma akka shayxaanatti jijjiiraman soo saniifuu tana keessatti nyaadhamini isaaniifilleen du'aa godhuun barbaachisaa soo saniifuu wanni nan jiru tanuma waan na dhageeffattaniifis galatooma amma sa'aanis geesse nu biraa North America nu biraa amma zuuriidha warreen isin biraa galgalaatii fi warreen isin biraa asrii warreen isin biraa makriibaa yookaan ishaa'ii warreen nu biraa isin biraa galgalaa warreen nu biraa guyyaa warreen isin biraa guyyaa nagayaan oolaa warreen nagayaan warra isin biraa galgalaa nagayaan galgala gaarii akkanaan jaa isiniis waan na dhageeffattaniif galatooma rabbi Oromoo teenya tana haa tokkoomsu mala rabbiin haa dha'uu fi sababa ifiif ta'anii kara rabbiitiin malli keenya haa ta'u kara namaatiin dadhabne rabbiis irraanfanne qabsoo godhanne jennee jaarmee adda addaatiin dadhabne haa sababsannu ammoo rabbi irratti haa yakkannuun jaa waan na dhageeffattaniif galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jaaladhaa please dhaamsa kana yoo dandeessan sheer godhaa yoo dandeenye immoo dhiisaa ammoo waliif raabsaa walii raabsaa kara biraatti illee taatu yoo sheer godhuun feene akkanaan isiniin jaa waan na dhageeffattaniif galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bye bye